عليكم ورحمة الله وبركاته وردوتوتا يوتيوب شانالي ليمن تبصروا جل ترجمتني أكم نجى جرتو أرزنا وانت كسيني يوتيوب أفان أوفي وري فاميلي كياتاتني بغانا جام فاميلي كياتاتني هدو كلتو ما هدو نسين كوجا وان بيكسني يونيفرسيتا وان بيكمسين برسينا أكسو يوتيوب شانال كينيا سبسكرايب لايك نقولاتي حاملة نجويسا سنين جنا أكسوما كومي كيساني في wantoota komii qabu fi wantoota itti isin dabaluu qabnu illee asumaanii koomentii jalatti nu barreessaa inbox isin uggaasin jaa har'a tana shamarran keenya fakkeenyaaf namoonni akka kiyya kushiina keessa yookaan saadii damee afurii nyaata dalaguufaa beeku hojjettan warri fuulli keessa maadatii isin qabu jechuudha fuula keessan irraa akkamitti akka maadatii balleessitanii yoo gadaanna silkii afur ji'a sadii akkas keessatti wuxeetii isaanii argitan jechuudha yoogii isin kan boqonnaa qabaatanii maadaamii keessan gasanii dhiibtota itti fayyadamtan jechuudha. Tokkoffaa daa'ima sirriitti ilaalaa tokkoffaa daa'ima lammaffaa kaamooniidha. Kaamoonii jennaan afaan oromootiin beeku arabiffaan kaamoonii jedhama. Sadaffaan immoo daarsiiniidha. Daarsiinii biyya keenyatti qanafaa jedhama. Qarafaadha. Daarsiiniidha. Achirraan immoo loomiidha. Loomii kana addaan murreeti gimmaasha isaatti hojjanna jechuudha. Gimmaasha isaatiin itti fayyadamna. Isin garuu maankaa lama ani waan tallaajaa godhachuu barbaada yeroo hundi kushiina Huseen isaatiin nyaata hojjedhu ni dibadha waan ta'eef. Wanni akkanaa qopheeffatanii isaanii akkanaa qopheeffatanii keessatti hojjetan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani ni hojjedha amma jechuudha waan dibadhee tallaajaa godhuu hedduufillee jechuudha. Kuni daarsiiniidha ni argitanii maankaa kana tokko fi gimmaashatti buusadhaan tallaajaa godha waan ta'eef daarsiiniidha. Kun immoo daa'imatti guddisadha. Ani waan barbaadu jechuudha daa'ima. Kun immoo akkuma isiniin jedhe kaamooniidha. Fuula keessanirraa maadatii ni balleessa haga ji'a afurii ilaalaa sirriitti kaamooniillee wanni tokkoon itti buusadha. Loomii kana immoo addaan muree jechuudha. Walakkaa isii addaan muree bismillah. Loomiidha. Loomii amma akkanatti cuunfa jechuudha. Akkanatti cuunfadha jechuun inni loomii xiqqooma itti cuunfitanii maaliidhaaf itti soonii jechuu dandeessanii amma haala kanaan hojjetama. Haala kanaan hojjetu jechuudha. Haala kanaan yoo daa'ima xiqqootti dabalta yookaan isin jalaa jajjabaatu ta'e daa'imatti dabaltanii amma dammatti daballee jira. Haala kanaan akkatti waliin dhooftanii ni mul'ata miti. Haala kanaan baay'ee tokko laaffistanii laafa bishaan fakkaatu sanillee osoo hin taane haala fuula keessan irratti dhaabatu inni kokkolaataa waan ta'eef baay'ee tokko namarra kokkolaataa hin dhaabbatu. Isin xiqqoo jabeessuu qabda yoo isin jalaa akkanatti laafee xiqqoo itti dabalachuu qabda. Daarsiin haa ta'u kaamoon haa ta'u irraa xiqqoo isaatitti akkanatti dabalattanii ani amma tallaajaa godha. Akkanatti dabalattanii dhugaa rabbi dubbachuu fi fuula ammoo kun wanti faayidaan isaa wanni balleessa maadatii balleessa maadatii gurraacha boqoo irratti nama boka fuula nama gurraacheessu san akka namoonni nyaatee nama busheessu san argitanii isa sanii balleessa. Haala kanaan itti fayyadamtan laala amma akkana jira. Haala kanaan anamma ni dibadhee daqiiqaa 10 booda ni dhiqadha. Daqiiqaa 10 tursiisa. Itti fayyadama laala baay'ee gaariidhaaf namoonni anis itti ni fayyadama mana kanattis mucaan maamaatii jaalaka taa'anii sakkachuu taloon guddoo wayii maadatii qabdi amma yeroo boqoo isii tokko irraa wayii jira baay'ee gaariidha isinisa haala kanaan dibachuu kan barumsa gaarii kan irratti milkooftan isinii haa ta'u galatooma YouTube channel keessa subscribe godhaa warri faamilii kiyyan immoo akka faamilii keessatanii amma haala kanaan qopheessee jira. Irra dibadhee achi booda laastikiidhaan cufee tallaajaan godhadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Faamilii kiyya ta'a subscribe naaf godhaa.